Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni maatii YouTube channel Odaa Maddaa. Salaamtaan xiyyatan jaalalaa gaaraa fi laga qaxxaamurtee bakka jirtanitti isin haadha qabdu. Akkamiin nagaa fayyaa keessan jirtani. Yaa Oromoo teenya waan addaatti dhagaa jirra. Wallee zabana garagalee zabana kana kan toltuu namaaf yaadees kan hamtuu nama yaadees ka toltuu namaaf yaadees wallee tokkuma ta'e iddoo tanagaa waan inni irra jiru ni beeytan jeetiin yaada waldhabbii nama lamaan jidduutiin jechuu niin tolcha jee itti jira kennaadhaaf tasii idduutti waldhabbii isaaniillee jechuu nasruu biraa jechuu dhabeetiin galee manguddummaadhaan karaa nagayaatiin dhaqee amma kun gizeen dhagayuu ani gaiduu tanagaa dalagaadhaaf hin deemee bakka hojiitii jira waa'ee viidiyoo TV maaliif kana kanaas takkaallee kuban qabu hoggaan amma mana galgoon dubbumaan daddagaa beekadhu viidiyoo gubbatti waamitti gizeen argu maali dasiin jaatiin kennaatis ni loltiiwu inumaa anafaadhaan loltiiwu dhalaa manguddoodhaan loltu waa takkaan agarreeti yaarte isii biratti galchuudhaaf karaa nagayaatiin jechuu isaan kana jidduutti rakkachaa ture na dubbatti immoo kun hoogizeen harkuu beekadha inumaani loltiiwu maaliif jecha akka isii loltu hin beekne egaa isii tanaaf yaaduudhaaf mana isiitti deebisuudhaaf isiidhaaf nasiyaa gurguddoo yaaduudhaaf itti laffaa ture nama dura akkuma isin quba qabdan obboleessa kiyya kennaa sanillee lolaanii jechuudha. Waan hamtuu irraa isa dhorkaa. Kennaan wanni inni loluuf haqa isaatiif lolu jira. Namni silaa'uu haqa ifii irratti abbaan fedhee unuma lola. Haqa isaatiif lolaa jechuudha kennaan kun. Nasruu bira dhaqee nasruu biraa dasii tana gara mana isiitti deebisuudhaaf nasruu biraa dhabeetiin dhabaan galee sababnimmaan tana dasiin loltuuf tunoo maali? Maaliin dura balleesse isii dura? Isiidhaaf kanii yaadee jechuun torbaan beeku hojiitti dhiisee waa'ee isaanii tana dubbachaa ture isiidhaaf dantaa isiitiif isiidhaaf toltuu yaadeeti isaan kun obboleeyyan kiyya nagaa naa jiraatan jeetiin akkana jidduu rakkachaa ture egaa Oromoo teenya akkuma isin quba qabdan. Amma dasii wanni na dubbattuuf maali? Na dubbatti inumaa manguddichi sunis manguddoo haqaatii miti haqaan deemutti hin jiru jettee dubbattee beekadhu. Haqa nuti isaan lamaan jidduudhaaf hayni biraa kan nuti barbaannu hin jiru manguddummaadhaan nagayaan jechuu isaan lamaan jidduutti nagaya buusuudhaafin manguddoo biraallee dabalallee itti dhaqe mana nasruutti akkuma isin agartan gaa achitti na tumte beekadhu dasiin jaartiin kennaadhaa. Anuutu mina isiin achiin na tumte saniif hin dubbanne saniif isiidhaan hin lolle wannummaan isiin na dubbattuuf maali na dubbatte? Nasruudhaaf isiinis beekadhu walumaanii dhaadannaa takkatti jiranii gizee laalu waan isaan gaa dhaadataniif tanaas hin beeku manguddummaan dhageetiin irraa jechuu dadhabeetiin jiraa beeksisee biraa nagaan galee karaa hojiitti ijaa deeme awwaan isaan itti jiran tana kuban qabu. Ammoo kennaan wanni inni loluuf wanni inni viidiyoo gubbatti illee ol ba'ee wanni inni loluuf haqa isaati. Dasiin jaartii isaati haqa isaati haqa isaatiif lolu jira inni. Haqa kee kana maa barbaadda jechuudhaaf lolammoo namarra dabarfachuudhaaf akkasitti lolammoo dandeettii biraa namarra qabaatanii nama doorsisuudhaaf nama sodaachisuudhaaf akkanatti if dura bu'anii lolammoo maali kan lolaniif dasiinoo maaliif lolti? Sila dalaan gaa tarma namni tarma sila wooma obboleessii je'anii fi wooma gartee dhiirtii namni gurguddaan jettee qabdi malee beekadhu wannummaan akkanatti ol baatee loltuufu hin jirtu beekadhu haqa kee hin barbaadditiin yoo taate malee kennaadhaanis loluu hin danda'an isaan tokkollee nu haqa isaa barbaaddachuu jira kennaanis. Namni gaa nama jidduutti silaa toltuu yaade nasiyaa yaade. Galata qaba akka nuti beeknutti akka Oromoon beektuttis galata qaba. Amma kun ogaa namni harree hoozilaa'uu galanni isaa dhufuudha jedhanii ni lolan jechuudha. Hedduu lolti dasiinis
haqaaf deemutti hin jiru maalidha duraanis akkana kennaadhaa fi inni obboleeyyanii hamtuura narra yaadu jiranii jetteeti lolti duraanis desin amma gaa'inuu anatti dhaadattiyu waan isin dhaadattuuf hin beekin an isii waa takka hin goone rakkina tokkollee irraan isii hin geenye hedduudha lolteen uumamaan tana gizeen arku akkaan isa godhuni agartee jechuudhaan ol baatee hedduu lolu jirti. Ani waan takkallee haqaan malee waan takkallee na godhuudhaas hin dandeessu hin danda'anis isaan hundinuu. Maaliif abbaan fedhe haqaaniif irraa nama dhorka yoon ani sitti haqa malee kan dabru taate amma duraas waan irra waliin turre ni beektan Oromoo teenya. Yooniin isitti kan haqa dabru taates agartanii jirtan waa hundaa'u isiniif himaa deemu jirra. Ani waan takka isii hin goone rakkina tokkorraan isii hin geenye kan wal lolanii addaan deeman isiidhaa fi jaarsa isiiti. An kan isaan jidduu dhaqeef isaan lamaan walitti nagaya godhuudhaaf. Maali ormummaan loltuu amma dasiin ol baatee maaliif lolti? Ani yoo isiin qeetii dhuftee kan dubbatu taate isiidhaas firraa hin dhorka asumaan harka Oromoo ta'e. Maaliif roorroon xiqqoo fi guddoo hin qabdu? Akkuma isiin nama dhuftetti firraa dhorka roorroo. Yoo xiqqoo tana arra fidhiifte borummaas tabiraatiin si deebi'anii beekadhu. Antasiin toora mana kiyyaa dhuftee mana kiyyatti kan na dubbattu taanaan waa takka isii hin goone firraan dhorka isiidhaaf kan nama gartee isii wajjin jirtus abbuma fedheewu. Takkanaati egaa ijoollee teenya qaqqaalee ilmaan Oromoodha. Namni gizeetiin toltuu namaaf yaade silaa nama toltuu namaaf yaadeef toltuma yaadanii ani isaan ni dadhabe malee toltuudhaan yaadee fi hamtuu jidduutti hin dalayne dasiin akka ol baatee waa'ee maqaa kiyyaa hin dubbanne kanaas booda isaan jidduu baheetiin jiran. Fedhan haa wal galfatan, fedhan haa wal dhiisan, fedhan akka fedhan haa wal godhan dhiiseetiin jiran isaan jidduu baheetiin jiran. Nagaanin jidduu bahee jira jechuudha. Kan hin miidhata karraan hin gahin. Akka ganaa dasiin ol baatee waan takka hin dubbanne asuma jalaan narraatti hima. Asuma keessan maaltu jira ni beektanii maaltu dasii wajjin deemu jira. Gurbaa Alii jaaniin tokko awwaan inni barbaadu mooji. Achuma deddeema innis waan ichi deemuuf wallaahi ani irraan beekne beeka dhuganuma daba'u ta'isi. Isiidhaan wajjin deddeema bakka isiin dhayituu hunda wajjumaa dhaqaa isuma inumaa achuma galaa'u beekadhu waan akka inni ichi galuuf hin beekne wallaahi kiyyaan suni walleegaa bakka galuu dhabe. Ani sababaa inni ichi galuufis hin beeku namni haasitni silaa namaa wajjin jiraachuu hin qabu haasita silaa ofirraa fageessanii haasita kan jaan guddaan beekadhu akka isaa kana nama aaree fi nama gartee nama lolee wajjin akkamatti namuma san deeggaree namuma sanii wajjin lolu hamtuu biraa inumaa osootiin rakkoo biraa fa'aa lamata kan fidanii barbaadaa beekadhu wallee as gidduudhaa waa harkata. Nama dubbatee waan nagaalee dubbatu miti wanni inni dubbatu wal dhabbii namaati. Akka namni wajjin jiraatu hin fedhu. Walleegaa yootiin dasiidhaa fi kennan kan adda baan taate as gidduudhaa waan harkachuu deemuus hin beeku. Kiyyaan sun ganaa akka isiidhaa wajjinis hin mul'anne ganaas booda. Doofaa kana doofaa namni maal laanjaan hin beekne namni maal laanjaan hin beekne duraanuu namaa miti beekadhu. Akkasitti egaa ijoollee teenya qaqqaalee ilmaan Oromoodha. Nama akkanaa kanaas nama hamtuu nama jidduu yaadaa deemu. Nama gartee yootiin namni kun hamtuurra jiraate nama kanaan dhaabbadhu hin jenne. Kana namummaa sanii wajjin jechuun hamtuu yaadu gartee. Namni kanaa kunis hin barbaachisu. Dhalatee nyiita kanaa dhuftullee balleessa. Gurbaan sun waa'ee Nasruutii fi waa'ee Dasiitii fi takannaa jidduudha. Dhaabbachuudha qabaas booda kana. Ni beektan viidiyoo maraa jira maduraati. Alii yaaniin Alii. Akka inni waa'ee kana jidduudhaa dhaabbatu garamumaan isaan biraanis naaf gayaati. Shirshir gochuudhaan isaan biraanis naaf gaya. Yoo inni waa'ee kana keessaa dhaabbachuu baate
isa fa'aa beekadhu nundi buubee kana daqiiqa tokko keessatti sirreessinee dhaabnaa beekadhu akka inni waa'ee kana keessatti hin deebine kana naafii kennaadhaa fi kana fa'aa jidduu deemee dubbachuu waa'ee keenyaa irratti haasitummaa yaaduu beekadhu ifitti hin dhiifnu ofirraa dhorkinaatti inni asumaan dhaabbachuudha qaba as keessaa dalaguma takkaa hin qabu dhaabbachuudha qaba namni duraanuu dhalaa hojii deemu dhalaadhaa hin qabu akka inni waa'ee kanarraa dhaabbatu garanumaan isa biraanis naaf ga'a gurbaa jaaniin san akkanaati Oromoo teenya hanga waa'ee biraa viidiyoo biraa tan lamataatiin hanga wal deebi'utti nagaan naaf jiraadhaa dhaalate.